Nagaan Waaqayyoo namoota sagalee kana dhagaan hundumaaf haa ta'u. Jaallatamuuf kabajamoo obboloota koo hafuuraa kitaab kallattii isin jirtan hundumatti nagaan Waaqayyoo irraa afaan gula keessan irratti haa ta'u. Akkasumas jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota YouTube abdii dhalootaa jedhu hordoftan hunduma keessaniif nagaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa jiraataa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii Waaqayyo isa nagaa keenya baay'iseef galanni haa ta'u. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuu qaba. Nagaan mana koo jiru mana keessanis akka jiru Gooftaa koorraa abdii guddaan qaba. Maqaan koo madaanit Girmaan jedhama. Egaa guyyaa har'aa kanan gara YouTube abdii dhalootaa jedhamutti affeeramee dhufee walaloo qabadheenii jechuudha. Mata dureen walaloo koo wangeelaa jedha. Wangeela. Yesuus bara baraan jiraatadha. Egaa nuti kana qabna, kana qabannee yeellaan waan ta'eef yeroo hundumaa isa ol qaqqabanna. Warri isa ol qaban immoo mataa gadi qabaniin deemanii faajjii mo'ichaa keenya Yesuus nu harkeera wangeelli dubbiin jiraatan waan ta'eef. Egaa garma walaloo kootti deema. Madda koo isa gammachuu jireenya kan laatu wangeela koo bara hundumaa isa lalisee kan dhaabatu. Harka namaan hin caafamne dubbiin isa keessaa hubannaaf ogummaa gadi fagoo. Waaqayyo isa kana nuuf kenne dubbii jiraataa kanaan nyaannee fufurdannee yaana nuunoo. Ormoonni warri ala ta'anii baduu keenya eegu daalachaa'u. Nuti garuu as keessaa biddeen jireenyaa nyaanna tasuma bifni keenya nama gadi hin ta'u. Nuti garuu bishaan jireenya asuma keessaa dhugna tasa qooqni keenya duubatti hin jedhu. Karaa jireenyaa isatti agarsiisa agarsiistuu kallattii windiveenii kan ta'e. Galmaan kan nama ga'u dubbiin as keessa jira wangeela billaa qarlamaa caala qaramee. Isa nurratti roorrisu nurratti hin ilaalu dhuguma dubbisaa billaa qarlamaa caala qaramaadha. Burruusa dhagaa caccabsu diinni kana ilaalee akkamittiin taa'uu danda'a? Burruusa dhagaa caccabsu diinni kana ilaalee akkamittiin taa'uu danda'a? Warri isaaf of kennanii isa wajjin adeemanii inni doonii ce'umsaati. Wangeelli nurratti mo'ee jennaan biyyi lafaa nun ergattu nutti fe'attee akka harreetti. Isa keessa warra jiraatanii bara baraan mo'anii jiraatu. Wangeela kana kan nyaatu bara baraan daariif beelli isaan argatu. Wangeela kana kan nyaatu bara baraan daaruu fi beelli isa hin argatu. Ormoota birattuu alaabaa kanaan beekamna ilaa warra pheenxotaa. Kanuma baatanii deemu macaafa gurraacha sana nuun jedhu hin dhageessu miti yaa namoota. Macaafni gurraachi gubbaarri gurraacha urree keessi isaa jireenya laata. Karaan dhugaan hundumtuu as keessa waan jiruuf hundumtuu isaan bobba'eetoo gala. Karaan dhugaan jireenya as keessa waan jiruuf hundumtuu isaan bobba'eetoo gala. Lafee gogaatti lubbuutti godhee dugda namaa kan jabeessu dubbisaa malee eessaree. Macaafota hedduun caafamanii beektotaan baay'ee filatamanii kan taa'an addunyaa kanarra wal firee. Tokkollee kana hin ga'u wangeelli keenya hunduma isaa moo'ee. Tokkollee kana hin ga'u wangeelli keenya hunduma isaa moo'ee. Dubbiitti dabalan qabu yookiin irraa hir'isa. Yoo balleessine nu gorsine yoo tolchines immoo nu jajjabeessa. Jabaadhaa ijoollee koo nuun jedha kinoo dubbiidhuma kana keessa nutti dubbata dubbiinsaa. Tasa mogoleen nu laafee duubatti hafneen beeknu tarkaanfannee deemaa jirra nutis amma inni nu kenne humna isaa. Tasumallee duubatti mogoleen keenya laafee duubatti hin jennu tarkaanfachaa jirra amma inni humna isaa amma inni nuuf kenne humna isaa. Wangeela wangeela. Atis fudhadhuu ka'e callistee mana kee hin taa'in. Alaabaa mo'ichaa kana baattee mataa kees gadi qabdee hin deemin. Ol jedhii labsii dubbadhu Yesuus karaadha dhugaadha fayyina. Warra isatti amananii feeyyan dhuguma inni jireenya kenna. Jettee dubbachuus sodaatin alaabaan keenya yeroo hundumaa ol ba'eetu adeema. Jettee dubbachuun sodaatin alaabaan keenya yeroo hundumaa ol ba'eetu adeema. Waaqayyo Gooftaa sinaa eebbisu eebbifamaa ayyaanni isiniif haa baay'atu.